السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني كم زرتني نجا فيا كيسني بقى نجا زرعتني. الحمد لله أن نجا كبا قالت ربي الحمد لله ربي أن نجاه. كانت عنسون وان هدو تكويس إنجما تيسو أكسمس وان نمني هند الراجم مدو وان نمني بقى كان إني جهود أف نمني هند الراجم مدو فيديو كوني أكو مركز زرتن فيديو راتشي وكيني راچو tasfaayeeti akkasuma tiriidintii Oromoo yookaan immoo feemasa Oromoo jechuudha. Kanaaf nama dhugaa hedduu tokko Oromoon jaalattu akkasumas nama TikTok irratti nama bashannansiisu koomedii garagaraa akkasumas haasofni isaa akkasumas jechuun akkanumatti uumamaan nama bashannansiisu tokko nama gaariidha. Akkasii isiniin jedha. Kanaaf guyyaa gaa'ila isaa Rabbiin ittiin gahee jira. ناسي جمعنا جرب التي بريدو قايلة قاري رب سيفا قدو سنجنا سماراتو كنا بقى جمعتي بقى تنسجي علمنا ما جلكبا نكورما قرو آخر علمنا ما ترون نامي بقى تكو جاي بقى قاري جاي مولشون ادو تكونا ما جمعتي سا بقى ربي بقى كنا نسجيه بلتي تنتي بلتي بريدو رب سيفا قدو لما تاجيسا سادي أفرشان جاتور بقول لما تاكا يسنين جدا نما أكما أما جباتاتي جبا ربي قدتي جباتاتي فكينيا نماتاتي مركتي وان هندو كيسا دبرتي بك خانا جيتتي كان بودس نما جباتاتي نما نمني وراوا براتو أكسما نما أوفي فيدو يوكين مو نما بيو في فيدو ربي سيها قدو أن غركيا يدو تكون سيغمدي والله يدو تكون سيغمدي ربين أكما يتين سيغي كانان جرين بريدو سياجراتيسو كان بودا كان كي كانا أولي namoonni tokko tokko moojurtu jechuudha. Diyaaspooroonni keenya yeroo dhuftanii yettanii jechuudha. Damma buna dhadhaa kana qofa maasii fuutanii kaargoo gootanii deemtu. Nama faa kaargoo godhaa deebi'a naal shakli. Amma anaan kaargoo gootiin deebi'a namoonni deebi'u. Kiiloodhaanidha. Wayyaare kaargoo nu godha. Numnaan kaargoo na godha. Please. Shantaa keessa na kaa'edeen adara biyya kana keessaa fuudhiti shantaa keessa na kaa'eti na baasi Dubai siin ta'u kasi ta'u jadi numa gaara biyya jirre suuraan nama li Dubai waanuma fedheefu welcome neef dhadhaatti isin ergeera buna sitti isin ergeera irraa fudhadhaa. Namoonni tokko moojurtu jechuudha. Warreen obboleettii hangafaa qabdan mana keessaati jechuudha. Obboleettiin hangafaa haadha lammaffaati garraamii gara laafettee jechuudha. sababa kana gootani warri gugubdan waaqayyoommoo iyyata isaanii gatii dhagoo fi obboleetti quxisuu sin ilaata. Warri obboleetti keessan hangafaa gugubdanii obboleetti quxisuu qabdu. Chansin cincesitu kan eeleesu peera sin keessu naal shakli xaasaa bukoo. Warra miskiina akka keenyaaf garuu nu duuba obboleetti gugubeen keenya maaf nutu gugubee gati taaniif. Kuba namni warri uumamni sirraa jechuudha. My sister, no ex, no next. For me, my sister is the best. Asa. Namoonni tokko moojurtu jechuudha. Yoo sinirra adda baane waanuma nuti duunu warri isinitti fakkaatu jechuudha. Isini ankan hin jedhu isin qilleensa moo oksijiiniidha moo sirna argansuu keenya hooggantu moo maaloodha moo isin bishaan isin dheebonne dheebuu goonee makan duunu kan isinitti fakkaatu moo buddeen isin qoonqoo kan beelaa waanuma nuti duunu kan isinitti fakkaatu. Who are you? Eenyuunati qiraaci fuliyyoo waanuma akka kanaatti akka nama ispeeshaaliti warri of ilaalta you are not special na al shaklik. Inumaayyuu amma adeemsa keessa jireenya maal akka nu barsiise isinitti himnu qobummaan akka inni itti namatti tolu. Jabbi emme horii baay'ee wajjin ofii keenya dhiphachaa ture. Rakkina keenya keessattuyyuu rakkinni keenya inni guddaa sin ture sintu naannoo keenya jira. Rakkina keenya furuu kan nuti dadhabne sababa keessan akka nuti hin furre kan nu godhaa ture isinidha. Ba'aa kan nuti ta'e funyoo kan nuti ta'e isinidha. Erga isin deemtaniiti boqonnaa qabna kun oolaa jiraachaa jira jireenyi sirriimatti.